Mariin biyyoolessa Itoophiyaa maalirratti xiyyeeffata? Maaliif yeroo ammaatti barbaachisaa ta'e? Hirmaattonni yoo eenyuun deebii gaaffilee kanaaf gabaasa keenya keessatti ni argattu. Kanaaf akka xumuraatti waliin tura. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Maatii Viijin Oduu. Har'a oduu addaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera. Haga xumuraatti ni hordofa. Mariin biyyoolessa Itoophiyaa maalirratti xiyyeeffata? Maaliif yeroo ammaatti barbaachisaa ta'e? Hirmaattonni yoo eenyuun deebii gaaffilee kanaaf gabaasa keenya keessatti ni argattu. Kanaaf akka xumuraatti waliin tura. Itoophiyaa yeroo murteessaa keessa jirti jedhanii garaagarummaan siyaasaa walitti bu'insaa fi komii seenaa waggoota dheeraaf ture karaa mariitiin hiikuuf mootummaa fi qaamoleen garaagaraa qophii isaanii xumuraniiti jiru. Akka odeeffannoo koominikeeshinii marii biyyoolessaatti yaa'een maree biyyoolessaa adoolessa 8,2018 magaalaa Finfinneetti ni eegalama. Yaa'icha irratti hirmaattonni 4,000 ol mootummaa, miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa, paartiilee siyaasaa, hawaasa siivilii fi miseensota diyaaspooraa dabalatees ni hirmaatus jedhameeti jira. Koominikeeshinii waggoota afran darban keessatti lammiileen 200,000 ol waliin mari'achuun yaadaa fi ajandaa walitti qabee yaa'ichaaf qopheesseeti jira. Seenaa addunyaa keessatti biyyoonni akka Afrikaa Kibbaa, Ruwaandaan, Kooriyaa Kaabaa fi Ayirlaand rakkoo isaanii mariif waliigaltee mootummaa keessatti hirmaachisuun hiikachuun isaanii fakkeenya ta'ee yeroo hedduu kaafamaati jira. Marii biyyaalessa Itoophiyaa garaagarummaa yaadaa karaa nagaa hiikuun waliigaltee biyyoolessa ijaaruu fi nagaa waaraa fiduuf akka kaayeffates ibsameeti jira. Haa ta'u malee milkaa'inni marii kanaa hirmaannaa bal'aa amantaa fi fedhii dhugaa rakkoo hiikuuf jiru irratti akka hundaa'u ogeeyyii yaada isaanii kennaniiti jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya isin mariin biyyaalessaa kana irratti maal yaaddu? Furmaata waaraa fiduu danda'a jettanii amantu moo hin amantan? Yaada keessan kutaa yaada keessatti nuuf barreessaa. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayikii godhaa, sheer godhaa, akkasumas odeeffannoo haaraa yeroo hundaa argachuu fi chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Galatooma.